ilma kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoon ni amanna. Amiin. Kabajamoota jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoos isiniin kan jaalatu miseensi hordoftoota chaanaalii keenyaa yeroo santuubii hundumti keessan biyya keenya Itoophiyaa, biyya keenya alaa, biyyoota garaagaraatti kan argamtan hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkam turtanii guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiisee Waaqni keenya, Fayyisaan keenya Iyyesuus Kiristoos galanni oqumni teessoo isaa Ariyaam irratti isaaf haa ta'u. Maqaan haadha keenya qulqulleettiin durba Maariyaam maqaan ishii kan galatoomee fi kan ulfaatiin haa ta'u. Ergamoonni, wareegamtoonni, toloonni, raajonni, qulqulloonni maqaan isaanii kan galatoome, kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Guyyaa har'aa akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti koorsii keenyaa walitti fufiinsaa kutaa 12ffaa gaaddidduu ijaa yookiin immoo ayina xilaa kan jedhu yeroo darbe kutaa 10ffaa 11ffaa eegalleerra. Guyyaa har'aa kutaa 12ffaa gaaddidduu ijaa yookiin immoo ayina xilaa kan jedhamu kana har'as kutaa 12ffaa walitiin ni barannaa. Anaaf dubbatti afaanii, isin immoo gurrattiin dhageessan, qalbiittiin qalbeeffattan. Dhaga'uu qofaan faayidaa hin qabu. Dhaga'uudhaan firii 30, 60, 100 buufachuudhaan barumsa kanaatiin waraansa daabiloos tooftaa ittiin lola isaa, waraansa isaa ittiin mo'achuu dandeenyu, eebba Waaqayyoo ittiin baay'ifannu, hafuura hamaa kana ittiin injifannu Gooftaan keenya uumaan keenya Iyyesuus Kiristoos nu haa gargaaru. Guyyaa har'aa kana kutaa 12ffaa gaaddidduu ijaa yookiin immoo ayina xilaa kan jedhu yeroo darbe ilaalleerra. Egaa akkuma beekamu hafuurri kun mataa kee irraa ka'ee qaama biraa kan qabu, hafuura xuraa'aa, amaloota wal fakkaataa qaban, tokkummaa seexanootaatiin gurmaa'ee zaarii yookiin immoo hafuura qaalluu gaaddidduu ijaa, zaarii yookiin immoo zaarii budaa fi kanaan kan wal fakkaatuun wal gurmaa'ee haala adeemsa isaa jijjiiruudhaan, tooftaadhaan waraansa hafuura xuraa'ummaa isaa nurratti gaggeessa jechaadha. Hafuurri kun zaarii, gaaddidduu ijaa, hafuura budaa kanaan wal qindaa'ee amaloonni hafuurota hamaa yeroo baay'ee tokkummaa'uudhaan, gurmaa'uudhaan hojii isaanii, raawwii isaanii, waraansa isaanii, lola isaanii namarratti kan qindeessan. Hafuurri tokko hafuura biraatiif haala mijeessuudhaaf karoora isaa kallattii agarsiisuudhaan wal gurmaa'anii irratti kallattii garaagaraatiin kan isaan nu miidhan jechaadha. Hafuuronni kun hafuurri tokko hafuura tokkootiif dildila yookiin immoo riqicha ta'uudhaan, gurmaa'inaatiin, wal gargaaruudhaan kan isaan ilmaan namaa irratti hojiiwwan garaagaraa hojjetan, bifa kanaatiin haala waraansa isaanii, haala lola isaanii ittiin ni cimsatu jedha. Rakkoon biraa immoo inni sitti fidu carraa kee irratti bobbaafamuudhaan, karaa kee irratti gufuu qopheessuudhaan. Fakkeenyaatiif namni tokko hojii tokko dorgomee waajjira tokkotti qacaramuudhaaf gaafa inni qoramu haalli hundumaa mijatee fi qormaata dhiyaate sana seeraan darbee
seeraan deebisee erga mo'atee darbeetiin booda dhumarra gaafa ga'u warri isa qacaruudhaaf beeksisa baasan sun haa ta'u malee beeksisa baasneerra si qacaruudhaaf yaada qabna fedhas qabna haa ta'u malee yeroo muraasaatiif rakkoon baajetaa waan nu quunnameef haala qacarrii kee ammaa kana itti fufsiisuu hin dandeenye. Miseensi jiru rakkoon baajetaa waan nu quunnamee jiruuf hojii kana irratti ida'ee akka hojjetu taasisneerra jechuudhaan sababa dhiyeessu jechaadha. Hafuurri kun hafuurri gaaddidduu ijaa budaa fi hafuura zaariitiin dabaalamee qindaa'e kun tooftaawwan akkasii waraansa akkasii kana baay'ee ulfaataa fi ogummaa guddaa qabu kanaatiin ilmaan namaa dadhabsiisaa, ilmaan namaa waraanaa, ilmaan namaa rakkisaa, ilmaan namaa dhiphisaa jechaadha. Walumaa gala yeroo darbees akkuma laalle deemnee galma waan tokkorra erga ga'uu kaaneen booda hojjennee waan tokko xumuruudhaaf erga itti dhiyaanneen booda milkaa'inarra ga'ee gufuu kan kaa'u, milkaa'inarra ga'ee kan nu gufachiisu, kan nu rifaasisudha jechaadha hafuurri kun. Inni biraan sababni isaa hafuurri gaaddidduu ijaa kun karaa keenya waan beekuuf yookiin immoo waan hubateef buddeena keenya gaarii sana darbee dursee deemuudhaan ni cufa. Akkuma beekamu namoonni amalli isaanii amala badaa akka ta'u lafa deemanitti namaan akka waliin galle akka isaan waliin galle jaalaan akka hin deddeebine keessumaa namoota tokko gaafa ilaallu rakkoo walii galtee dhabiinsa namoota waliitiin, rakkoo jaalala dhabiinsa namoota waliitiin otoo homaa hin godhin, otoo nama miidhin, otoo waan namaa hin fudhatin namoonni lafumaa ka'anii jibbaman jiru. Lafumaa ka'anii otoo homaa nu hin godhin, otoo homaa nu hin miidhin hafuurri nama kanarra jiru dursee nurra qubachuudhaan akka walii hin galle hiriyummaan keenya akka ittiin fufne ni taasisaa. Fakkeenyaaf biyya keessatti namni gaa'elli milkaa'uu fidide, hojiin milkaa'uu fidide godaansaan biyya arabaa deemu hafuurri kun nama waliin konkolaataa yaabbatee, bidiruu koree, xiyyaara yaabbatee biyya nuti deemnu faana deema. Gaafa deemu dursee haalota hundumaa akka nuuf hin mijanne gochuudhaan nurratti miidhaa garaagaraa geessisan. Karaa biraa immoo Waaqayyoon eebba nuu kenne keessatti kan jiru hafuura hinaaffaa waan isarra buluuf. Ilaala mee namoonni tokko guddina keenya, barachuu keenya, namaa ol ta'uu keenya, qabeenya argachuu keenya, milkaa'ina argachuu keenya, of danda'uu keenya, konkolaataa bitachuu keenya, mana ijaarrachuu keenya, barannee iddoo guddaa ga'uu keenya, miindaa guddaa argachuu keenya, walumaa gala hafuurri kun namoonni akka nurratti hinaafan ofiisaas hafuura hinaaffaatiin ka'uudhaan, hafuura hinaaffaatiin namoonni akka guutaman, nurratti rakkoo akka isaan qaqqabsiisan, akka isaan nu miidhan gochuudhaan hojiiwwan garaagaraa nurratti raawwata. Carraa namaa balleessuudhaan, cufuudhaan, Waaqayyo waliitiin kan hin qabnu walitti dhufeenya keenya gargar fageessuudhaan, gargar kutuudhaan yeroo hundumaa dhiphina qofaa akka haasuuf jiraachuu Waaqayyoollee amma nuti ganuu geenyutti gama tokkoon dhiphina gufuu keessa keenya karaa keenyarra kaa'uutiin
waaqayyo hin jiru jennellee hanga sadarkaa dubbachuur akka geenyuu fi abdii akka kunnu nu taasisaa jechaadha. Jireenyi keenya jireenya kisaaraa akka ta'u, jireenya horiisaa akka ta'u, suuta suutaatiin eebba keessa keenya jiru, abdii keessa keenya jiru, cimina keessa keenya jiru sana gara kallattii hin taanetti diddiiruudhaan yookiin immoo jijjiiruudhaan hojiiwwan kana hundumaa hafuurri kun hojjetaa jedha. Egaa inni biraan yeroo tokko tokko immoo namoonni akka isaan marzii dhugan, akka isaan of fannisan, akka isaan lubbuu isaanii of balleessan, bishaanitti akka of gatan, gamoo irraati akka of darbatan isaan taasisa. Yeroo tokko tokko nutis abalu maal ta'eetu bar marzii dhuge, abalu maal ta'eetu of fannise, abalu maal ta'eetu bishaanitti of gate, maaltu itti hir'ate, qabeenya qaba, gaa'ila qaba, qarshii qaba, rakkoon isaa maal ta'eetu lafumaa ka'eetu lubbuu isaa of balleesse jenna. Keessumaa egaa namoonni baay'een harka 100 keessaa parsantii 3 ol ofiin of balleessu lubbuu waaqayyoon kaa'e, lubbuu waaqayyoon uume guyyaa itti fudhatu ni qaba. Guyyaa itti gara isaatti deebitu ni qabdi. Garuu otoo guyyaan sun hin ga'iin hafuurota kan akka gaaddidduu ijaa, budaa, hafuura zaaliitiin dabalamuudhaan yookiin immoo qindaa'uudhaan yookiin immoo gurmaa'uudhaan keessa keenya galee jiru kana tarkaanfii suukkanneessaa lubbuu ofii ofiin balleessu, marzii dhugu, billaan morma ofii of kutuu, funyoodhaan of fannisamanii du'u, bishaan guute seenanii du'u, kanaafi kan fakkaataniin of balleessinaa. Yeroo kana abalu maal ta'e, maaltu itti hir'atee jedhu, rakkoo jiru, dhiphina keessa isaa jiru garuu nuti hin beeknu. Akka hafuurri kun kanaafis akka kaase hin beeknu. Namoonni baay'een garuu lubbuun isaanii kanaan darbeera, quufadha malee maal ta'eetu maaltu itti hir'atee jenna. Nuti garuu kana hin beeknu waan ta'eedhaaf hafuurri kun gochaa inni raawwatu gochaawwan kanaafi kan kana fakkaatu. Maal ta'e qoricha dhuge, maal ta'e of fannise, maal ta'e bishaan seene, maal ta'e albeedhaan of qale kan jedhan namoonni gaafa dubbatan baay'ooliin keenya ni dhageenya. Dhimmi isaa garuu keessa keenya kan jiru, keessa keenya boqotee kan jiru, keessa keenya kan socho'u hafuura baay'ee hamaa ta'e humna cimaatiin sammuu keenya irratti mo'eera, keessa keenya irratti seeneera jechaadha. Kanarraati kan ka'e gaaddidduun ijaa baay'oolii isaanii osoo hin beekiin du'a isaanii harka isaaniitti baatanii akka deeman, ofiin akka of balleessan, eebba waaqayyoo akka dhaban, mucummaa waaqayyoo akka dhaban keessa namaa taa'uudhaan tooftaalee kana fayyadamee wantoota garaagaraa kana akka nuti shaakallu nu taasisa. Kanaan booda dhumarratti hafuurri kun 100% to'achuudhaan qorichaan, meeshaa waraanaatiin, meeshaa qara qabuutiin akka of balleessan, akka of ajjeesan, warra konkolaachisaa jiru makiinaa biraatiin walitti akka buusan, boolla keessa seenanii yookiin nama nagaa karaarra jiru akka itti bu'an, konkolaataatti akka bu'an, balaa garaagaraa boolla keessa, qilee keessa isaan galchee galaana keessatti liqimfamanii akka isaan hafan, gamoo irraa of darbatan isaan taasisa. Kanaan booda lubbuu isaanii dabarsaa jedha. Baay'oleen isaanii mataa isaanii sababa isaan itti balleessan hafuura
gaaddidduu ijaa kanaatiin jedha. Baay'ooliin isaanii mataa isaanii hafuura gaaddidduu ijaa kanaatiin balleessanii jiru. Isinis ollaa keessanitti naannaa keessatti namoonni baay'een lubbuu isaanii balleessaniiru. Lubbuun isaanis darbee jira. Armaan olitti akkuma ibsame hafuuronni kun namoonni hafuuronni kun isaan irra jiru mataa isaanii yoo balleessuu baatan iyyuu qaama biraa yookiin immoo nama biraa balleessuudhaaf carraa bal'aa qabu jedha. Gama tokkoon mataa isaanii balleessa hafuurri kuni kallattii garaa garaatiin yoommoo mataa isaanii balleessuu baatee carraa warra kaan balleessuu isaa bal'aadhaa jedha. Akkamitti jennee gaafachuu dandeenya? Keessa isaanii namoonni jiru kun hafuurri xuraa'aa kun karoorri isaa bal'insaatiin kaayyoo isaa diriirfataa jedha. Inni biraan gaaddidduun ijaa kun eebbifamuu keenya, mallattoo eebbifamuu keenya ciminaatiin kan baranne sana, kan beeknu sana, kan barsiisne sana, kan hojjenne sana, hojjechaas kan jirru sana dursee karoora keenya sana kanaaf kan kana fakkaatu hundumaa tasa sammuu keenya keessatti, laphee keenya keessatti yookiin immoo duwwaa akka ta'u, maayii dhabaa akka ta'u sababa gochuu isaatiin irra caalaatti immoo beekumsa keenya dhoksuudhaan, hatuudhaan akka giraanu gabba'u jechuun akka namaa waan goonu wallaallu, waan goonu mallu akka taanu taasisaa jechaan. Inni biraan immoo salphina, kabaja dhabuu keessa keenyatti ni dhaaba yookiin immoo ni kaa'aa jedha. Namoonni akka nutti kolfan, bakka hundumaatti akka nutti kolfamu, namoonni akka nutti kolfan, tarree namaa akka hin dhaabanne, namaa gad akka taanu nu taasisaa jedha. Baay'ee hojjennee, buunee baanee, jireenya nuti deddeebinu kana nama ragaa ba'ameef, nama cimaa isa dursaa sana barumsa isaa, dandeettii isaa gaaffii keessa akka inni galu ni taasisa. Ilaalaa, walumaa gala maalidhaa? Kabaja namarraa kaasee salphina namatti uffisa. Beekumsa namarraa kaasee doofummaa, gammachuu namarraati fudhatee gadadoo keessa namaatti ni bu'uuressaa jedha. Gara laphee keenyaatti gaafa deebinu maalan raawwadhe, maalan jedhe, maalan dubbadhe, maalan ta'e jennee akka nuti dhiphannu immoo taasisa. Ilaalaa, yeroo waan garaa garaa raawwannu akka nama sammuu hin qabne, akka nama sammuun isaa darbeetti waa erga dubbanneen booda, erga raawwanneen booda, nama erga walitti buuneen booda, yookiin erga rukunnee yookiin immoo erga nu rukuteen booda, yookiin immoo erga hidhamneetiin booda maal ta'eetan kana raawwadhe, maal ta'eetan waan akkasii keessa gale jennee deebinee akka nuuf ta'uuf gaafannuu fi akka nuti of ceephaan nu taasisaa jedha. Hafuurri kun hafuuraa gaaddidduu ijaa jechuudha. Inni biraan adeemsa keenya duraanii balleessuudhaan, yeroo tokko tokko immoo maalan ture, eenyudhaan,
maal gochaas jiras jennee akka ogoof gaafannuu fi gocha raawwatame sanaan immoo namoonni akka nutti kolfan nama kolfaa akka taanu nu taasisa. Kanaaf karaa hundumaatiin akka nutti dukkanaa'uu fi haalli hundumtiyyuu akka nu harkaa badu nu taasisaa jedha. Itti aanee har'a kan hafe duufattamummaa tin kan lakkaa'amu barumsa qeesii otoo jirruu waamaa kan turre qubee sana barumsicha mana keenya keessatti akka inni hafu boodammoo afurri kun waraansa isaa jalqabaa ka'ee ganamaa ka'ee akka nurratti banamu yookiin immoo nurratti bana jechaadha. Maqaa Waaqayyoo otoo hin waamiin dhaloonni dhalatan yookiin immoo maqaa Waaqayyoo waamuun dhaloonni hin shaakalle har'a darbee seenaan isaa gara fuulduraatti jireenyi isaa ogummaan isaa jalaatii bada. Egaa akkuma beekamu dhaloonni kun dhaloota maqaa Waaqayyoo waamaa guddate miti. Dhaloonni kun dhaloota wangeela barachaa guddate miti. Dhaloonni kun dhaloota abbaaf haadha isaa kabajaa hangafoota isaanii yookiin immoo hangafa isaa kabajaa abboolii gaafachuudhaan duuka yookiin immoo kottee abboolii qabachuudhaan deddeebi'aa ture miti. Dhalataa dhallisee jiraatuu fi ammayyummaadhaan deddeebi'u waan ta'eedha. Jechoota Waaqayyoo gaafa dhageenye dammaquu dhiisuu yookiin immoo na'uu dhiisuu hafuura hamaatiin dabaalamanii jiraachuu tooftaan isaa jechaadha. Nurratti kan mo'e yookiin immoo kan salaxxane kan leenji'e mataa keenya waa'ee keenya kan beeknu olitti waa'ee mataa keenyaa ragaa guutuu ta'e adeemsaa fi haala ejjennoo keenyaa dursee beekuudhaan kan dadhabsiisu diinni kun dadhabbina mataa keenyaatti cimina argatee mana isaa nurratti ijaarrataa jedha. Egaa waliigalaa afuroonni kun akkamitti nu qabuu maalirraatiin qabamnaa kan jedhu dhibbaan dhibbatti dadhabbii mataa keenyaa kadhachuu dhiisu, soomuu dhiisu, qorrobuu dhiisu, gaabbii galuu dhiisu, wangeela barachuu dhiisu, waan gaarii hojjechuu dhiisu, waan hamaarraa fagaachuudha. Rakkoon isaa jechaadha. Egaa rakkoo sagaduu, soomuu, barachuu dhiisuu keenyaatiin mana amantaa deddeebi'uu dhiisuu keenya dadhabbina keenyaatiin qaama dadhabbina keenyaa sanaaf karaa haala mijeeffatee miidhaa waan kana fakkaatan hundumaa nurratti qaqqabsiisa. Mana isaa nurratti ijaarrata. Nutis immoo karaa Waaqayyoo irraa baanee kan nu miidhu, kan nu ajjeesu, kan nu balleessu daabiloos waliin walii gallee ijoollee isaa taanee ijoollee Waaqayyoo ta'uun kan nurra jiru ijoollee isaa taanee isa faana deddeebinee jireenyi keenya barri keenya harka keenyaan dabarsinee harkuma keenyaan dhiphinaa fi gidiraatti of laalla. Harkuma keenyaan harka keenya fakkeenyaatiif
namni lubbuu isaa baasu funyoo fuudhee morma isaatti kan inni gashatu. Harkuma isaan kaasee marzii buusee dhuga. Harkuma isaan of kaaseetu galaana keessa of gata. Qilee keessa of gata. Waan akkasii kana jechaadha. Inni itti aanu immoo hafuurri gaaddidduu ijaa kun gaa'ilaa fi jireenya jaalala gidduutti የአይነ ጥላ መንፈስ በትዳርና በፍቅር ህይወት ውስጥ አፉራ ጋድዱ ኢጃ ጋይላፊ ጅሬኛ ጃላላ ኬሰት ማልፈካታ ከንጅሩሞ ደቂቃ ሙራሳቲፍ ወሊላል ዱርስኔ አኩመ ኢብስኔ አከዛሪ አፉሮታ ሁንዱማ gaaddiduun ijaa kunis karaa keessatti akka dogongoru dubartittii keessatti immoo akka abbaa warraa ta'ee dhiiricha keessatti akka haadha warraa ta'eetu isaan keessa ta'a. Dhiira akka haadha warraatti dubartii akka abbaa warraatti isaan keessatti ni taa'aa jedha. Hafuurri kun isa dhiiraa garmalee baay'ee miidhagaa kan ta'an bifa kan qaban kan taate dubartii yoo taate eenyummaa ishii keessatti eenyummaa ishii keessatti cinaa ishiitti akka dubartii teessee dhiira yoo ta'e akka dubartii teessee dhiira waliin dubara fakkaattee dubartii waliitiin dhiira fakkaattee akka isheen ciistu fi kan ciisu gochuudhaan itti agarsiisa. Dhiira yoo ta'e qufaa isaa otoo jiru dubartiin akka waan isa bira ciistee dubartii yoo taate immoo akka waan dhiirri cinaa ishii jirutti itti mul'ata. Wal fakkiidhaan dubartittis bifa ishii, hojjaa ishii, miidhaga ishii kan miidhaguu ishiitiin kan isheetti booji'amu karaa irratti itti agarsiisaa jedha. Dabalata kaa dursinee akkuma agarree kan isa hin beekne garuu ifatti addunyaa keessatti kan jiru nama hundumaa dhiiraaf dubara ifa kanaan argisiisaa jedha. Kanarraati kan ka'e harka wal qabachuu, wal tuttuquu hafuuronni kun addunyaa inni uume namoonni surumallee karaa biraan isaan hin beeknee fi karaa isaan hin yaadne waliitiin jaalala akka isaan eegalan yeroo tokko nama eenyummaa isaa hin beekne, nama maalummaa isaa hin beekne, nama amantaa isaa waliin hin beekne waliin gaa'ela akka isaan eegalan ni taasisa. Warra gaa'ela qabu yoo ta'an, namoota gaa'ela qaban yoo ta'an irra caalaa gaa'ela isaanii irratti balaa qaqqabsiisa. Hanga kufanitti isaan qaqqabsiisa. Hafuurri kun isaanin ni qora. Waliigaltee isaan dhowwa. Hafuurri gaaddidduu ijaa kun abbaa warraa fi haadha warraa siruma akka isaan waliin gallee fi akka isaan walii kan ni taasisa. Karaa biraa ciisicha irratti, siree irratti harka isaan gargar ba'an jechuudhaan mana isaanii hanga diigsisuutti isaan qaqqabsiisa. Yeroo baay'ee amma
biyya keenya keessatti hafuurri kun baay'isee mo'ee jira. Mana murtii otoo deemtaniiti akka addunyaatti rakkoon cimaan rakkoo gaa'ila uumuu bultoo uumuu otoo hin ta'in rakkoo bultoo diguu gaa'ila jigsuuti yeroo baay'ee mul'achaa kan jiru manneen murtii garaa garaatti rakkoon cimaan isa kanadha. Sababni isaa immoo irra deebi'ee akkuma ibsame hafuurichi isaa fi ishee keessa isaanii abbaa warraa haadha warraa ta'ee keessa isaaniitti waan argamuufi walii gala itti hinaafuudhaan jechaadha. Hafuurri kun isaanitti hinaafuudhaan kana kan raawwatu isaanitti hinaafuudhaan jedha. Hafuurri gaaddidduu ijaa kun tokkorraa gara biraatti ce'uudhaan ajajamuudhaan deema. Abbaa warraa fi haadha warraa gidduutti warra wal jaalatan gidduutti jibbiinsa, walitti bu'iinsa, walii galtee dhabiinsa akka isaan uuman jireenya isaanii jireenya baay'ee rakkisaa taasisaa jedha. Warra hin fuune obboloota, dhiirota, dubartoota irratti immoo hafuurri kun miidhaa garaagaraa fida. Miidhaa garaagaraa ni fida. Irrattis ni fe'a. Namoonni baay'een gaa'ila akka hin bu'uureffanne isaan taasisa. Kun immoo keessa isaanii kan jiru hafuura gaaddidduu ijaati. Namoonni baay'een gaa'ila akka isaan hin hundeeffanne, akka isaan hin milkoofne, dhiira wal argan hundumaatiin akka isaan walii hin galle, amala badaa, naamusa badaa akka isaan qabaatan isaan taasisa. Dubartittii yoo taate dhiiricha kan biraa waliin gaa'ila akka bu'uureffattu jaalala gaarii eegalanii yaadannoo isaaniitiin jaalalli isaan irraa kan mul'atu yoo ta'u iyyuu ganama immoo guyyaa biraa immoo walitti dhufeenyi isaanii kan itti fufu hin ta'u. Walitti dhufu wal arguu hin haasa'u, fiixaan hin ba'anii yookiin gargar ba'u. Aandaan guyyaa tokko tokko wal argu, guyyaa tokko tokko immoo otoo walii hin galiin gargar ba'uudha. Kana gaafa ta'u kun ta'uu kan danda'u armaan olitti akkuma ibsame hafuura gaaddidduu ijaa, hafuura nama eegu, namoota akka abbaa warraa fi haadha warraatti ofii isaa dhuunfatee waan isaan qabatuuf karaa kana irratti isaan eeggata. Karaa faallaa ta'e immoo akkuma kanaafidha abbaa warraa fi haati warraa waggaa 20, 30, 40 waliin turanii jireenya ho'aa isaanii maatii horan, qabeenya horan dhiisanii akka isaan gargar bittinna'an, akka gaa'ila isaan jigsan isaan taasisa. Hafuurri gaaddidduu ijaa kun dhiira yoo ta'e dubartittii booji'uudhaan namoota garaa garaa argisiisuudhaan hafuura zaarii waliitiin jireenya isaanii keessatti uumuudhaan qaama isaanii baay'ee sodaachisaa, bifa isaanii bifa hin taane dubartittii yookiin immoo dhiiricha ciisicha irratti yeroo ciisichaa irree isaanii isaan keessatti isaan irratti cimsuudhaan rakkoowwan garaa garaa isaan irratti fidaa jechuudha. Kan afaan wal qabatee hafuura golga ijaa, hafuura golga ijaa, fedhii foonii fi qormaata sagaagalummaa kan jedhu yeroo dhufu
walitiin ni ilaalla. Inni biraan abjuu halkanii hilma laliit kan jedhamus kana faana